Akkam jirtu daawwattoota keenya. Egaa har'aa entertainmentii haaraa, entertainmentii guddaa isiniin barsiisuuf asitti argamee jira. Egaa entertainmentiin kun Barrico Entertainment jedhama. Dhaabbata biyya Ameerikaa irratti hundaa'edha. Egaa entertainmentiin kun dhaabbanni isaa biyya Ameerikaa ta'ullee biyya keenya keessatti namoota baay'ee wajjin waliin ta'anii hojjetaa jiru. Biyya keenya keessatti illee sinematograafer beekamaa kan ta'e Elaajaas Luuk yookaan immoo Eliyaas Kabbada Gammii hojiilee baay'ee hojjetee jira. Kan akka Saglii ammallee weelluu haaraa guutuu Abarraa wajjin kan hojjete hundi keessan ni beektu. Isaa wajjin illee akka hojjetaa jiran quban qaba. Ammallee Oftaanii yookaan Daayirektara Saglii wajjin jiru.
Hagasitti nagaan tura.